السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك خير قال لك أنا كابتني فيادا تجريني بعدين. أرى دي مدرسة تتبع صور بالله تيجاشن. كسيتي أبرز خيرnya مايا كلو ورين بيتن نبيتن جيتنا ملا ورم بينف مايا كلو مي فرسيسي. سادالون نكى إني سنجار. هيان دالون نكيا هررجي بها تريدوا gandini keessa dalades lagaarree musaaru boojechuudha sanumaa jechuu barbaadeeti. Ayyee dhimma direedhaa kan dhiyootan deemaa jiru koo qabda isa ayyaana kabajuudhaaf jetti walga'anii heera isee hajjaa gochuucha keessatti kabajuudhaaf bu'uura dhagaa kaayatanii jiranii waan kan akkamiin ilaalta naam heeratti qabdi isa heera achitti kabajuu ni qaba direedhaa keessatti jechuudha ni qaba waan san ni jirti. Dhuguma yoo jenne jechuudha agartee heera jechuudha isiin qabaachuu qabdu heera sabaaf sablammoonni yeroodhaaf jechuudha agartee akka federaalaatti waan jirtuuf heera qabaachuullee numa qabdi garuu waan akkana godhachuu barbaanne jettee hayyama jechuudha agartee erga fudhattee gaggeessite booda hayyama itti fudhatte dhiiftee hayyama kabiraa jechuudha achi keessa gaggeessitee sabaaf sablammootaa fi uummata Oromoo achi keessatti hokkora hin taaneef kakaaftee jechuudha agartee waan hin taane irratti dalaguun san sirriidhaa miti hinjaa jechuudha. Wanni kun Oromoo hedduu dalansiise heera isinis achirratti waa hedduu haasa'an qondaalli mootummaatis sharmaa keenyatti kan jedhan Direedawaa kaapitaal Soomaalisiitii jee barreessee sanuu websaayitii isaan irratti kan federaalaa irratti jechuudha kan irratti barreessee waan kana mootummaan bulchiinsa diraatis ni beekannetti amannaa deebisaan kanneen waan kana akkam ilaalta akka maaliif deebisaa kan nu dadhabe bulchiinsi Direedawaa waan kanaaf maaliif? Naam bulchiinsi Direedawaa jechuudha wanni deebisaa kan nu dadhabeef tokko namni jechuudha argitee harka lafa jalaati yoonii fi hojjetu taate dhuguma deebii kannuun isa dhiba jechuudha. Haga sadarkaa jechuudha agartee yuutubaroota Direedawaa dhuguma isaanillee naa galatoomanii silaa wanni san jechuudha waan ta'uu qabu keessaa liif ta'uu qaba jechuudha. Gaafiin jechuudha hawaasa keessaayis gaafatamee mush warri Direedawaa yuutubaroota yookaan immoo tiktookoota qofaa miti kan qabu jechuudha. Liivitti jechuudha gaggeeffamee jechuudha namninis yaada qabu bilisaan irratti kannatee gaafii barbaachisuus gaafachaa akkasitti deebii namaa kannaa deemamu malee ajandaa fi barbaadan irratti jechuudha argitee nama qabanii waan kanarratti ibsa hawaasaaf godhaa jaanii deemuun kun tuffii hawaasaaf qaban natti agarsiisa jechuudha akka nama takkatti jenna. Bas yaada bareedaa kaastee waa'ee yuutubaroota kana kaastee jirta guyyaa sadiif ajandaa miidiyaa ta'e ture kaaka DJ Dus Aliyyi warra diraamaa dalagu jechuudha sharmaa keefaa warra kanneen kaaka jaffee tuubee direedhaa bakka bu'anii hawaasa direedhaa bakka bu'anii taatee direedhaa keessatti taateef miidiyaa hawaasaatiif ibsa kan nuti danda'an immoo kun bakka ni bu'anii. Silaa jechuudha agartee ijoolleen Direedawaa yookaan dargaggoonni Direedawaadhaa jaarramtee sirritti sirna jechuudha agartee federaalismii kana keessattis qooda qabaattee gahumsa qabaattee arraan tana jechuudha agartee dargaggoota Direedawaa guutuu isaatiitu walii qabamee achi keessatti liiviidhaan jechuudha agartee gaggeeffama. Mush humni jechuudha murni yookaan immoo gruppiin hawaasa bakka bu'ee deemuu hin danda'u jechuudha. Kana keessatti jechuudha agartee hawaasni waan silaa dabarfachuu barbaadu waan silaa godhuu barbaadullee jechuudha agartee ukkaanfamee an ammaa hawaasa Direedawaa kaniin itti ajaa'ibu keessaa hawaasni Direedawaadhaa jechuudha agartee sa'aatii jaha waan jimaa isaa harkatee wanta jennaan dhimma hin qabu jechuudha. Karaa gala jechuudha. Karaa galee barcaa isaatti wanta deema jechuudha. Kun sin baasu yaa hawaasa Direedawaa awwaaniin siidhaamu keessaa gorsa Direedawaa keessatti gorsa kanaas boodarraa sinaa gaaffii takkaasii qaba. Gaaffii qabu. Haasawaa eega wanti kun taate Oromoonis dalantee Direedhaan gurguramu jirti gurguramtee jirti ka gurgure Kadiir Jawaaris warra jiruus ni jira komii warra isa irraa jechuudha. Kadiir Jawaar Direedhaa gurguruus hin danda'u bituus hin danda'u. Garuu ta'ee
gaafii hawaasa Oromoo biraa dhiyaateef deebisaa qubsaan kan inni paarlaamaa irratti waan kana akkam ilaaltan maaliif dadhabe Oromoo bakka bu'ee maaliif haasoo dadhabe inni? Dhuguma jecha ati jetteef Oromoo lafa Oromoo jechuudha Direedawaa Kadiir Juwaar gurguruu hin danda'u. Dhugaa jennu dhuguma inni akka dhuunfaa isaatti gurguruu hin danda'u jechuudha. Garuu waan kana jechuudha argitee qaamni federaalaa qaamni jechuudha isaa olii ija siyaasaatti yoo ilaalte akka ija siyaasaatti yoo ilaaltee kan deemtu taate qaamni jechuudha agartee federaalaa kan Finfinneerraa akkasuma jechuudha Direedawaa keessa taa'ee akka rimootitti isa ajaju kan jechuudha agartee paawara irra qaba ajaja isaatii hordofama ni gurgura jechuudha. Lafa akkanaa barbaanne yoo jee waqqee jennaan waqqoo qofa jechuudha yookaan immoo mallatteessuu qofa. Mallatteessee hojiirra oolchuu qofa. Afaanii baafatee immoo shunkurtaadha moo timaatimii je'ee jechuudha agartee dhimmi siyaasaa guddaan kuni. Shunkurtaaf dilicha deebisanii haasa'uun? Haasa'uun kun ammallee tuffii uummata Oromoo kan Direedawaatiif qaban nama agarsiisa. Haasawaa akkanaatirraa jechuudha agartee fagaachuun barbaachisaadha. Kadiir Juwaar jechuudha agartee yeroo dheeraadhallee jechuudha isallee wanta jedhu ilaalchi isaa bareedaadha dhalataa Direedawaati waxanii Direedawaati. Garuu ammi ishii jechuudha agartee wareegama barbaaddi waan taateef dhimmi akkanaa jechuudha agartee arraan tana hawaasni kun afaan qabamee deemee nuti warroonni jechuudha argitee biyya hambaa keessa jiran nulleen jechuudha agartee akkasumatti ilmaan keenyaa waliin baqattummaadhaan itti fufuu akka taanu nu godha jechuudha. Kanarraa nu baraaruudhaaf an waa hedduu jechuudha kaniin dhaamuu barbaadu akkasuma ulamaayii yookaan immoo sheekootiin teenya keessattuu warroonni jechuudha agartee achi keessatti qooda olaanaa jechuudha. Hawaasa bira qaban dhageettii hawaasa irraa qaban dhageettii qaban waan kana jechuudha jala bu'uudhaan hawaasa keenyaaf jechuudha ibsa dhugaa hawaasni kun akka falmatee jechuudha agartee lafti Direedawaadhaa jechuudha tan afran qallooti tamuus Iisaatii fi ta gurguraallee miti gurguraan Oromoodha Iisaas jechuudha agartee dhugaadha rakkoon qabu. Akka hawaasa tokkotti Oromoo jiraachuu danda'a. Oromoodhaa waliin jiraachuu ni dandeenya jechuudha. Har'aa miti amata dheeraa hojii jiraachaa jira. Amata dheeraas waliinis jiraachaa jira. Garuu nuti ammaan tana yoonii fi kan laallu taate irra guddaa karaa daangaa fi jabuutuma keessatti biyyoota garaagaraa keessatti dhaloota Oromiyaadhaa jechuudha agartee yeroo fedhan ni raafa yeroo fedhan ni jeesa yeroo fedhan ni hidhan garuu nuti biyya ifiif keessatti dhalannee guddanne kana keessatti waan takka jechuudha agartee jiraachuullee dadhabnee biyyaa illee baqattummaadhaan waan adda addaatiin jechuudha agartee saaxilamneeti deemu jiru yeroo garuu biyya keenya dhaalmeeyaan jechuudha agartee Direedawaa qofaaf hin deemtu Hararilleen akkasi Haramaallee jechuudha saniif deeman. Sani waan taateef tanneen hundaa'u wanta godhuun barbaachisaadha jechuu barbaadeetuma asirratti. Galatoomii yaada kee ibsaan waan ta'eef tanaftees sa'a boodaa walitti deebinaa asumarra goolamna ammaaf. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.